إساء إلى مدين أما بعد هواسا خينيا ورجع لكم قبائي سنندنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ربي خينيا فقلني هاقوه ربي النقا فيادان نبلشي أسينو يقى الحمد لله رب العالمين يروهن دوغا ربي خينيا تفارفما خنور رأيق مولي المنا مرة وني قمو ربي في فارسودا ربي خي قلتها قلفتشودا نيما ربي سيولي رتي تولي ربي سيولي رتي الحمد لله رب العالمين جتشودا نيما ربي سيولي تولي رتي قلتشون نيمان سنة كسبرة ترتو سيغوتي ديبي أماس أكا نيمان سن سيدة ولم تغوتي تناف نيما ربي سيولي رتي الحمد لله رب العالمين جتشون هند الرتو برباجي سارا وربي سيفتولي خادوني برباجي وربي سيغولي خادوني برباجي الرقودة كينيا راكو ملي وربي سيتي يدن الرقودة كينيا كنتا namni tokko waan dhabe ni beeka garuu ammoo waan harkate hin beeku irra guddaan keenya jechuudha. Kanaaf nabi jalla Muhammad alayhi salaam ni'mataani maqbuunun fiihimaa kasiirun min annaas asiyatu wal faraq jedha nabi jalla Muhammad alayhi salaam. Ni'ma lama irra guddaa ilmi namaa keessatti dagataadha jedhan. Keessatti ifirraanfataadha jedhan. San keessaa maali jennaan fayyummaa fi yeroo shughulii hin qabne yeroo biizii hin qabne siigalti shabaabummalleedha siigalti shabaabummaa jechuun namni tokko fuudheef shabaabummaa irraan ba'u heerumtiif shabaabummaa irraan baatu umrii sidaan geessa hanga siigaltii umriin ta'e jechi deemtee toora waggaa 30 maalitti illee lakkaawanii heerumteefis fuuteefis shabaabummaa irraan baatu jechuudha. تناف بيني فيا ربي سيف كنو خنرتو الحمد لله رب العالمين جتشو قمنا وان دبدي بتشي بربادان ولين رغدان كني وان دمني بربادا ولا غرو وان اركن نمو اكمن نبره تروق ابدي اكمن نبره غتيسي اي مالين ديرو مالو جنة بره غتيسو قمنا وان جامو ياد تندرو يجو اي تناف ارى استاذون واحد دو سياده تشيسني واحد دو سني خاسني اي waa'ee bultiitillee isinii kaasanii jiranii warri bultii jaaratillee alhamdulillah rabbil alamin jedhee ka bultii hin qabnellee rabbi bultii gaarii isinii haa jaaru bultii irratti waa hedduu dubbatanii jiran isinii galti yeroon wallee zabana kanaatu zabana wal fuudhaa akkas na fakkaatti yoo ta'e yeroo garii hin sodaatina isinii galti dhiironni keenya illee hin sodaatina itti seenaa miskiinummaa rabbi jira. Sila siigaltee miskiinummaan fuudhoo nama dhorkitu taate Julaybiib hin fuudhu ture sila radiyallahu anhu warda Julaybiib sahabaa beekamaadha siigaltee sahabaa guddaa nama jabaadha nama siigaltee waa takka illee hin qabne akkasuma wajjin deebi ammaas ka fokkina qabu siigaltee ka bifti isaa fokkota ka duniyaa hin qabne miskiinummaa ka qabu siigaltee Julaybiib jechuun waa hundaatu irra wal qabame siigaltee ati bar waa hedduu sirra wal qabame siigaltee wanni hundi sirra walitti hin qabne beekadhatu. Julaybiib siigaltee qabeenyaas dhabeeti siigaltee deebii ammaas akkasuma bareedummina illee hin qabu jechuudha. Isa san islaaminaan siigaltee akka nama gooti islaaminaan yoo ati akka dhabdillee akkasi gooti diin qabaachuun yoo ati kabajaa dhabdillee kabajaa si gooti beekadhu. Gaafa siigaltee alagaan kabajaa si irraa fuuti islaaminaan ol si fuutee kabajaa si gooti. Diin qabaachuun kee kabajaa si gooti beekadhu. Julaybiib akkasiin rabbi kabajaa itti godhee haala saniin nabiyyi Muhammad alayhi salaam deemiitii warra abaluu dhaqiitii intala teessan kannaaf jeejee nabiyyi Muhammad alayhi salaam akkasii bar meelaal siigaltee har'a beekadhu siigaltee intala teessan kannaaf yoo jaambar qaaliin hin godhamtu siigaltee. Namni meeqa wal nyaatis siigaltee abbaan intala kannus ni gurgurataa gabbara gaafataa siigaltee gurbaa ifiifuu waa takka hin qabne ka miskiinaa ka mana hin qabne siigaltee ka bakkatti ol galuu hin qabne siigaltee 200 irraa fuudha siigaltee 100 irraa fuudha 300 irraa fuudha 50 irraa fuudha siigaltee waazii khataa wallahi kun khataa guddaadha siigaltee. Ati siigaltee gurbaa gaarii ta'e akkanuma nama hunda jalan fiigin
irra guddaan keenya beekadhu waa takka quban qabnu sii galtee diinirraa quban qabnu diinirraa zeeroo barumsarraa zeeroo duniyaarraa zeeroo sii galti bultii keessa jaaramtiin jirtu namni hundi akkanuma sii galee wal shawwaduu waan jaamta dhiirtii zabana kanaatis warruma onnee nama cabsu tokko sii galti shamarri zabana kanaatis shamaruma sii galti dhiira onnee cabsu tokko sii galti tanuma jechuudha sii galti warra bultii yaane sii galti warra fuudhaa yaane warra heerumaa yaane kanaatu lafa buuti ardii jechuudha isiinis heerumuun deemtu hereensii gaafa nama gaariin dhufeef sii galteeti itti safaattee biraadhi sii galti akkasii bar ni safaatti yeroo sii galtii namni dhugaa san dhufeef ni safaatti sanbooda amma meeqa eeggaa teessetti yaadamti sii galtee hoggaa dalagaa mudhii kuttee sii galtee wanni adda addaa mudhii kuttee itti yaadatti sii galtee gaafa san maaliif waa itti waa addaa sii galtee akkas ta'uu hin qabu shamarri takka wanni dalamteef sii galtee hiriidha diin qabaattii heeruma qabaachuun bultii qabaachuun waa hunda caalti sii galtee gaafa namni gaariin si dhufe dhugaan namni si jaalatu sii galtee namni haalaa mala gaarii qabu namni islaaminaa qabu sii galtee kasii galtee si qabee diin irra si jabeessu gaafa sii dhufe itti waadii umriin teentee isuu beekadhu sii galtee umriin namaan teessu umriin namaa bakka takka hin teessu arra gaafa nam sii galtee kadhatamtuu diddeeti gaafa nama kadhattuu dhufta sii galtee akkasii bar sii galtee an beektaa yeroo gadi duraanan kaayyoo galmaan gahaa jechaa ture beektaan dura kaayyoo teessan galmaan gahaa warri wal fuuna jettan kaayyoo galmaan gahaa xiqqoo sanirraa jijjiire sanillee warri dura silaa wal fuuna jettan dura barumsa baradhaa dura akkaataa dhabdanillee quraana qaraa jechaa ture beektaa irra guddaa akkas jechaa ture garuu wanni hundi ni dhaqqabti sii galtee quraana qalbii takkaan tasgabbummaan akkatti itti qaraatu diinis akkatti itti baratu sii galtee yoo bultii gaarii qabaatteedha yoo abbaa manaa gaarii qabaatteedha akkasuma mallee dhiirtillee yoo haadha manaa gaarii qabaatte sii galtee bultii kana keessatti namni lachuun ilaalama beekadhu sii galtee isiinis iniinis sii galtee gaafa sii galtee isiinis jalloo rabbi gubbaa sanii gabbuus yoo taate sii galtee tanuma sii galtee mataas nyaattu ta jireenya kee sii galtee gammachuu hin qabne yaa rabbi kiyya bultii kana maaliif hin jaarradhaa sii galtee bar sii galtee nama sii galtee bultii hedduutu jira beekadhu ha bultii sii galee jaarratee sii galtee ganaa bultuma sana irra dhaabbatee shamara meeqa jibbeettutu jira sii galtee shamarri illeen akkasuma sii galtee ha bultii dhaabbattee sii galtee namni san akka malee godhee sii galtee qalbiin cabtee dhiiruma jibbitu sii galtee harkaa dhiiraa itti sii galtee hedduutu jira kun waan irra zabana irraa nuti ilmi namaa walirratti hojjechaa jiru sii galtee waan ilmi namaa wal godhaa jiru waan ilmi namaa wal miidhaa jiru sii galtee kana jechuudha nama hedduutu namarraa akka fagaatu ta'e sii galtee ilma namaa kanaa hin barbaadu jee sii galtee maaliif hedduu wal miidhan ilmi namaa wal zallamaa wal miidhaa wal nyaataa sii galtee tanaaf hawaasa keenya waan bultii jaarratan fatabayyanuu goradhaa bultii teessan keessatti sii galtee diiniif wal filadhaa har'a guddaan keenya duniyaaf wal filata sii galtee inni yoo duniyaa qabaachuu baate sii galtee isiinis hajaan qabdu innillee sii galtee yoo isiin duniyaa qabaachuu baatte hajaan qabdu anta qilleensa kana gubbaa afaan nama nuu hangisee garii sii galtee maaliif inni sii galtee kanuma duniyaa barbaadu deemu tokko sii galtee ati duniyaa horattee duniyaa qabaannaan si dhufa yoo nam tokko tokko illaa rabbi rahmata godhii fi nam tokko tokko rabbi keessaa si hiire malee sii galtee duniyaa barbaade si dhufa isiinis sii galtee akkasii diini jecha wal filachuun dhabamte irra tanabi jalla muhammad alayhi salaam diini jecha wal filadhaa jaansa gaafa diin lafa qabate sii galee gaafa diin bareedaadha gaafa diin sii galtee nama aqlii qabu bira qabu nama sii galtee rabbi jaalala qabu bira jiru gaaf san beekadhu umar bin khattaab radiyallahu anhu warda hafsaa intala isaadha usmaan bin affaan radiyallahu anhu warda bira geesse yaa usmaan hafsaati yasiifin kanna sii galtee abba onnee qabu lal
abbaa sii galtee intalaaf filu abbaa duniyaan laalle abbaa diin laalu sii galtee abbaa sii galee miskiinummaan laalle abbaa haala amala laalu abbaan har'aa sii galtee bar eessarraa inni siin ja'a yoo sii galtee amma nama tokkoon harkadhee jettee sii galtee eessarraa inni biyya tamii inni siin ja'a sii galtee duniyaa qaba sii galee maal qaba warri isaanii sii galtee kana siin lakkaawa sii galtee abbaa akkasiitii miti Umar bin Khattaab radiyallahu anhu waardaa abbaa jayna san sii galtee Abubakr Siddiq radiyallahu anhu waardaa bira geessee yaa Usmaan nafsatiyyaan sii kan nafsaan tiyya lafa jirti jennaan yaa Umar arraan hitaan fuudhaan aan baane arra waan fuudhaan qabu yaa Umar jee Usmaan bin Affaan radiyallahu anhu waardaa inaarre sii galtee Abubakr Siddiq radiyallahu anhu waardaatti dhaqee gaafateen yaa Abubakr nafsatiyyaan sii kan akkam jette Abubakr Siddiq radiyallahu anhu waardaa callisan jalaa deebisaan kan hiniif سيقلتي زم جلاجان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارتاك سجل كرة على سنين دي بأني نبي جل محمد عليه السلام حفصة فورا الرجالان كالكيدا الربريدان أمادا هالو القرآن خجتي آشان رضي الله عنه واردا بر الرجالة ما سيقلتي filamaan keessa nama aalii isaa biratti siigalee filatamaati mijaan nabi jalla Muhammad alayhi salaam warra dhiiraa siigaltee haa siigaltu ati siigaltee haadha mana keetii biratti haadhi mana keetii yoo ibsi abbaa mana keetii jaaniin haala gaariin si ibsuu danda'uu qabdi akkas ta'uu qabdaaf siigaltee haala bareedaadhaan si ibsuu danda'uu qabdi yoo akkas hin ta'in siigaltee beekadhu waan keessa jirru hin qabnu yoo haati mana keetii siigaltee abbaa mana keetii ibsi yoo jaaniin haala fokkota haala buttuudhaan yoo si ibsite siigaltee an jireenya akka malee keessan jiruu sin jetti siigalti kun beekadhu waan seenaa keessatti siigalti islaama biratti bareedaati miti irra caalaan keessan nama maatii fi biratti caalmaa qabu jaalladhu jalla Muhammad alayhi salaam siigalti maatii biratti caalmaa qabaachuu qabda siigalti haadha mana keetii biratti caalmaa qabaachuu qabda haadha warra keetii biratti caalmaa qabaachuu qabda yoo akkas hin taane siigalti haati warra keetii yoo si dheessan si sodaatan nama hedduutu jira bar yoo inni ol seene siigalti kamaatiin rifattee siigaltee ilmoon rifattee haala amalli isaa siigalee namaan gal ilmoon siigaltee kararraa kaatee fiitu kaatii warraa rifattee siigaltee bakka seentu dhabdu nama akkasiitu jira siigaltee haala amalli isaa kasiin galle siigaltee akkas ta'uu hin qabnu haala amalli keenya siigaltee nama siigaltee alan nagayaa hoggaa mana seene siigaltee waan ajaa'ibaati nyaarri isaan jijjiiramu siigaltee yeroo takka siigaltee waan haala maatii waliin dabarsan hin dabarsu siigalti alatti immoo saayibban isaatii wajjin haasawaa ni taphataa ni qofla siigalti mana seennaan ajaa'ibaati siigalti bilaalonni keenya akkana ta'uu hin qabnu siigalti isaan kanaas miidhuu hin qabnu isaan kun beekadhu qulqulluudha uummanni kun siigalti shamarri kun qulqulluudha beekadhu wallaahi yoo ati dhugaa saniin siigaltee jaalatte yoo ati dhugaa saniin siigaltee itti dhiyaatte siigaltee wanni akka isaanii garaa siilaaf hin jirtu namni akka isaanii dhugaan si jaalatus hin jirtu siigaltee akka isaan siigaltee jireenyumaa hoogganaa jibban godhuu hin qabnu siigaltee amma fakkeenyaaf siigaltee hedduutu jira hayoo abbaan manaa Hussein siigaltee bira gattaa hin feene siigaltee maaliif haala amalli isaa waan biraati taa'ee tasii siigalee cinqiitti haasawa siigalee hiraar saayibooyi tokko akka jee siigaltee yoo shamara siigaltee mataa nyaachuu feete taayitu moo si cinqiin furamne takka itti haasa'u jee siigaltee akkas godhuu hin qabnu siigaltee cinqiin furamne siigaltee furmaata hin qabne takka itti haasa'uun baay'ee gaarii miti siigaltee mataa wal nyaachuun gaarii miti siigaltee isiinis akkas ta'uu hin qabdu atiis akkas ta'uu hin qabdu cinqii akka malee siigaltee walirra gadi naasuuna jireenya keessan bariifachuudhaaf tattaaffii godha. Tanaaf nu hundaa'u rabbi nu haa tiisu isin hundaafuu bultii gaarii rabbi haa jaaru bultii itti gammaddan isin taalii ollaan keessan itti gammadu ta namni islaamaa itti gammadu akkasii rabbi isin haa jaaru ta namni islaamaatillee isiniin dubbatu rabbi isin haa jaaru ta namni islaamaa isiniin dubbatu bultii akkam yoo jetti bultii gaarii bareedduu ilmoo gaarii harkatti ilmoo diinirra guddifti islaamaa gumaachuudha siigaltee namni islaamaatillee akkasii yaadata bultiin teetillee akkasii seenaa qabdi jechuu siigaltee
abbaan isaaniitii fi abbaan haati isaadhaa akkanaa fi kana walitti dhufan jaanii islaamilleen siyaasa osii galti akka har'a haati imaamu shaafi'iitii fi abbaan imaamu shaafii dubbatamutti haati imaamu ahmadii fi abbaan imaamu ahmad dubbatamanitti akkas ta'uu qabdati innilleen akkas ta'uu qaba bultii islaamni si yaadatu jaarachuu qabda si galti bultii diiniin namni si dubbatu jaarachuu qabda bultii si galti durri jee fidan takka si galti nama diin hin beekne kasii galtee diin irratti hin jabeessine sii galtee akkasii warra waan kanarraa fagaachuu qabna Abu Muwaaz yeroo hundaa uni kaasan sii galtee warra mataa wanti tokko fidan jee sii galtee akkuma tijaaree hin qabdu jee warra sii galtee warra mataa goofaree sii galee kasunnaa quboon qabne sii galee warra areeda ciru sii galee warra sunnaa nabi jallaa Muhammad alayhi salaam hin hordofne warra diini hin hordofne sii galtee ha quraana irraa hin beekne sii galtee ilmoon ati dhaltu ilmoo akkami sii galtee namni tokko diin irraa yoo hin beekne qaraatii irraa yoo hin beekne sii galtee ilmoon inni dhalu ilmoo akkam ta'a sii galtee arra jabaadhaa isin diin irratti jabaadhaa bultii teessanii bareedu jira beekadha arra isin barachuun bultiin teessan beekadha bareedudha arra isin quraana jabeeffachuun bultiin teessan boruu akka bareedduuf hojjechuudha ilmi arra jabeeffachuun akka bultiin teessan boruu isin ganamaan isinii bareedduuf hojjechuudha tanaaf jabaadhaa diin irratti rabbi isinii halaafisu rabbi hiree gaarii isinii haa kennu wallahi rabbi danda'a nama kan taane sii galtii kana rabbi isinirra haa qabu tanaaf hireen waan bareedduudha rabbi isin hundaa isin haa tiisu bakka malee rabbi isin hin kuffisin bakka boodarraa ootan bakka booda sii galtee maaliifin bultii tana jaarradha maaliifin bultii tana seenaa jettanii irraa yiita rabbi isin hin geessin sii galtii gurbaa rabbi hin beekne kas hin beekne haadha abbaa hin beekne diin hin beekne islaaminaa hin beekne kanaan rabbi walitti isin fideen alaa kulli haalitti waa'ee bultii keessatti wanni jechuu barbaadu nama gaarii barbaaduudhaaf nama gaarii ta'a rabbi dura lafa kaa'ee jira namni gaariin nama gaariidhaaf isiin sii galtee hamtuudha nama hamaadhaaf jee rabbi dura lafa kaa'ee jira jechuudha tanaaf kana beekuu qabna nama gaariin barbaadaa dura nama gaarii ta'e sii galtee alijiin barbaadaa dura faatimaa ta'e kana alan sii galtee hin harkattu jechuudha ati yoo nama gaarii taate nama gaarii harkatta sanii ala gubii gati sii galtee ati yoo nama sii galtee khamisaa fi isniina soomana qaxiin goone taate wallahi rabbi gurbaa akka malee sitti hin fidu sii galte gurbaa darbamaa rabbi jibbi sitti hin fidu sii galee imaan hin qabne sii galee salaata hin qabne sii galee quraana hin qabne diin hin qabne sitti hin fidu ati yoo nama diin jabeessu quraana jabeessu sii galee soomana guyyaa isniinaa fi khamisaa torbaan qaxitti hin jenne taate sii galte wallahi rabbi si tiisa rabbiin hundaa nu haa tiisu inshallah bultii teessan bultii gaarii rabbi isin haa godhu jechuu barbaada waa'ee bultii usaadonni hedduun kaasanii jiranii asirratti yoon dhaabina gahanii tanaaf bultii bareedduu jaarrachuudhaaf an akkumaan isin hime ifiif nama gaarii ta'a sii galtee nama gaarii ta'uu qabna yoo akkas hin taane bultii gaarii nabtedhaan abadan hin argamtu tuni nama tokkorraa illee hin argamtu sii galtee if osoo gaarii hin ta'in nama gaariin barbaadaa si nama hedduutu jira bakka akkana jiru sii galtee akkanatti nama gaariin barbaadan sii galtee fiifuu ka gaariin ta'in nama gaariin hawwaa ka jiru sii galtee hedduutu jira kanallee ta'uu hin qabnu gaarii ta'uu qabna hanga rabbi sii laaffisee sii galtee toltu hojjechuu qabda khayri irratti jabaachuu qabda san booda rabbii kee kadhachuu qabda rabbiin waa hundaa waggaa kadhatti sii galtee rabbi siif laaffisa jireenya siif laaffisa bultillee siif laaffisa rabbi isin hundaafuu haa laaffisu hiree teessanii hiree gaarii rabbi isin haa godhu hiree bareedduu rabbi isin haa taasisu namni hundinuu hiree gaarii ni hawwa anis ni hawwa isinis ni hawwitanii hiree gaarii rabbi isin haa jaaru inshallah akkuma beekamu barumsi keenya kan nuti irra jirru inshallah eegaan gana jennee dubbannee booda inshallah barumsi nuti irra jirru barumsa waa'ee garaagarummaa keeydii shayxaanaatii fi waa hedduu kaasaa turre waa hedduu dubbachaa turre garaagarummaan shayxaanaatii fi akkasuma ammallee ibiliisa maali jennee keeydii shayxaanaa maali jennee haala saniin kaasaa turre yaada shayxaanaatillee hedduu haasoynee turre jechuudha arrammoo inshallah kutaa 14ffaa خليسا قويا خلي جدواني
أنا في مجنة تري بكبرات تري قويا سندورا مو إن شاء الله جني مالي وانجا مدبني تري مال الرا وممتلي دبني تري أكس مملي أبان ساني نيو جاما جني دبتي تريتو أبان جني دا نيو جنين أبان جني دا نيو جنين مي مكا إسادا نمنو تيمون جرا يونو تيمو جراچو باتي دبرسيني جريچو أبان جني دا جاني جاما جنين ربين قرآن خيس اللفا خايد جرا جاني جاما جي همي جريچو دي بي أمالي جنين بكميكا قودم تجني قودين سيسي دي دبني تري أكيسين بكا تربة قودمتو بكا تربان سنو قودمين سيساني لكويني لفخيني جرايچو سجنتات أنا تأمر الرجرة سجنتان كتا خدا فرفارة تأمر يجو إن شاء الله ربنا هو لافسو ربنا هنده نما خير الرجرات ربنا هاتايسو شيطان في سيغلتي شيطان يكتا أكاتا نتي نما دونغور سيسو في أكسما ملي دونغور رئيسا داوان إني خرار التين نما سينو في أكسما ملي شيطاني جلالوني كبها دين الليني كبها جنة حالة سنينكا سافي نيجو هنگا خدا خدا فرفا خنتي واحد دو خيسي دو بچا توري تناف الركم بكم إن شاء الله خلي سانجا سنقويا خلي درادا هنگا خنا دبني جرا مالي همين يسادا دي بياماس جني مالي راو ممتي أكما جني سن جني وني راو ممتي أبان ساني قدان ibidda akka uumamillee dubbannee jirra. Ammoo garaagarummaan amma kan nu hafe maaltu nu hafe jennaan sheeyxaanaa fi ibliisii jechuudha. Waa sadii haasaa turre kanarratti sii galtee warri jechuudha abbaan jinniidhaa jaanni akka ta'e irra hedduu walii galanii jiran. Ibnu Abbaas Rahimullaa tafsiira Quraanaa isaa keessatti jedhanii jira. Abbaan jinnii jechuudha jaanni ture jaanii. Aljanni jechuun abbaa jinniiti jaanii lafa qadaadallee nakkesuma. Aljanni inni jookon jinnii dura sii galtee isaatu ibidda irraa uumamee jaanii. Mufassirtoonni hedduun sii galtee Ibnu Kasiirillee akkasuma jaan. Wakhalaqa aljanna jechuun yoo irra dhaabbatanii jechuudha. Abbaan jinnii maqaan isaa jaanni jaamaa jaanii isaan hundinuu irra walii galanii jiran. Akkasuma mallee ibliisii khattiyaanu jechuun inshallah. Ibliisoo dhiiroo akkami? Garaagarummaan isaanii maali? Garaagarummaan jara kanaadhaa maali waan jaamu inshallah. Garaagarummaan isaanii akkuma nii fi amma kaafnee jirru kana jinnii dubbannee gosa isaan itti qoodamanillee gosa torban himnee finnisan. Ibliisoo dhiiroo maalirraa uumame moo jinnuma isan keessaas dhufe moo maalirraa uumame hajaamu inshallah waliin laallaa jechuudha. Ibliis Quraan illeen illaa ibliisa je'ee kaana minal jinnii jee lafa kaayee jira jaan. Ibliis malee kaana minal jinnii inni kun jinnirraa ta'ee jee jaan. Ibliisni sii galtee jinnirraa ta'e jechuun jinnii keessa ture jechuudha jaan. Sigalti jinni irraa dhalatee osoo hin taane jinnii keessa turedha jechuudha jaan. Walumaa gala siigalee warri ulamaa hedduunis beektonni hedduulleen siigaltee ibliisni jinnii keessa akka ture ilmaan siigalee jinnii keessa akka ture ni himan jechuudha. Ammoo ibliis maalirraa uumame irratti Ibnu Taymiyaa rahimahullah ibliis jinnii keessa ture ibiddarraa uumamee fixee jira jechuudha Ibnu Taymiyaan. Siigaltee ibliis jechuun jinnii keessa ture ammoo wanni irraa uumame akkuma abbaa isaanii jaanni sanitti ibiddarraa uumamee jaan. Ibnu Taymiyaa rahimahullah akkana jaanii dubbatan jiran jechuudha. Akkasuma mallee Ibnu Kasiirilleen tafsiira isaa keessatti ibliis jinni irraa ture ergasii khafree jee Ibnu Kasiirillee lafa kaayee jira jechuudha. Tabraanilleen akkasuma ibliisni siigaltee akkuma Quraan Rabbii dubbachisanitti jinni keessa akka ture akkasuma mallee ilmaan jinnii wajji akka ture himee jira jaan. Akkasuma mallee
mujaahidilleen Hasanul Bisrilleen isaan kun hundinuu himanii jiran jechuudha. Tanaaf Ibliisni sii galtee akkuma abbaa jaannii sanitti ibiddarraa uumame ammoo wanni inni wajjin ture jaraa wajjin ture jechuudha. Ammas waan ka'utu jira. Akkanatti uumamuu wajjin inni kun sii galtee akkanatti dabarsuu wajjin maaltu darajaa dila kana kannee fi waan ka'utu jira jechuudha. Fakkeenyaaf sii galtee inni kun nama dura kafreeti jenneeti. Ibiddarraa uumame jenne. Deebi ammallee gaafa kaan gaafa nabi jalla Aadamiif alayhi salaam sujuudi jaameen itti ajajamu sujuudatti jechuudha. Waabaa ni didi jechuudha. Wastakbara ni boone. Deebii maal jeen jechuudha. Yaa Rabbii an sii galtee ibidda balbala ibiddaa sanirraa na uumtee isammoo dhoqqee horafaa tanarraa uumtee anaatu irra caala. Sii galtee akkamitti horafa kanaa sujuudinaan jettaa. Tanaaf ibiddarraa akka uumame sii galtee achitti lafa kaa'ee jira jechuudha. Balbala ibiddarraa akka Rabbi uume lafa kaa'amee jira jechuudha. Amma gaa bakka kanatti wanni kaa jaanni abbaa jinni saniin hin jaamne bakka kanatti. Isa maaltu darajaa isaa akkanatti ol fuudhee darajaa isaa guddoo godhee fi sii galtee akkaataa nama dila kanaa wajjin fakkeenyaaf malaayikaadhaan sujuudi jaameenii maaltu darajaa isaa dila kanatti ol fuudhee akka malaayikaa wajjin sujuudi jaamuun Aadamiif alayhi salaam sujuudi jaamee hojjetamu maaltu isa godheedha. Wanni isa godhe akkuma himne Ibliis ibiddarraa uumame jenne. Inni kun ammallee abbaa ru'uusa shayxaanaati jenne. Lafa keenyee jirra Ibliisii kana jechuudha. Amma akkasuma mallee jinnii keessa akka turellee himnee jirra. Eenyurraa dhalatee siigalee hin qabu jechuudha. Ibliisni siigalee akkuma kaanitti ibiddarraa uume jechuudha. Ammoo maal ta'ennaan wastakbara wa kaana minal kaafiriin boonee dideeti siigaltii kaafirarraa ta'e malee jechuudha. Amma gaa maaltu bakka kana akka mee maali dhiiroo qaroominni isaadhaa jedhan. Hadiisa keessatti illee ni ibsama. Ibliis jechuun shayxaana hunda ajajaa jedhan Ibliisni kun. Ammas akkasuma mallee sharrii hunda qindeessaa akkasuma mallee beekumsa jabaa qabaa jedhan. Akkasi haala saniin ibsama. Deebi ammoo maaltu jara kanaa wajjin akkanatti hariiroo jabduu kana uumee malaayikaa wajjin isa godhennaan beekumsa qabaachuu jechuudha. Akkamitti Ibliis malaayikaa waliin turuu dandeenya? Awwalan limaaza kaana Ibliisu ma'al malaayikaa. Tokkoffatti maaliif Ibliisni kun malaayikaa wajjin ta'uu danda'e jedhan. Wanni inni malaayikaa wajjin akkana ta'uu dandeef maali? Gaafin dura raatan jechuudha. Akkamitti siigalee malaayikaa wajjin jiraachuu danda'e malaayikaa wajjin akkanatti haala kanaan Ibliisni ta'uu danda'e jedhamee yoo gaafatame Ibliis lam yakun minal malaayikaa. Tokkoffaa dura wanni beekuu qabnu Ibliisni malaayikaa irraa hin taane. Siigaltee Ibliisni malaayikaa irraa hin taane laakiinuu ammoo maali jennaan kaana abidan kasiira. Inni kun akka nama Rabbii gabbaru ta'ee Allahu akbar. Siigaltee nama toltuu irratti hirmaatu ta'ee nama akka Rabbii siigaltee itti dhiyaatu ta'ee haala saniin hojjechaa ture jedhan Ibliisni kun siigaltee. Ibliisni siigaltee har'aa waan kanaan kaafamu jechuun. Farafa'u Allahu Rabbiin gama isaa ol fuudhee hattaa saara ma'al malaayikati fi samaa'i. Hamma ta'utti malaayikaa wajjin samii keessatti amma malaayikaa wajjin ta'utti akkasii hojjechaa ture akkaan Rabbii abbadaa akkaan Rabbii gabbaraa sanii jecha Rabbiin gama isaa ol fuudhee malaayikaa wajjin tahee jedhan. Malaayikaa irraa akka hin tahin beekuu qabnaa jechuudha. Kana wajjin jecha Rabbiin gama isaa ol fuudhee malaayikaa wajjin akka hojjetu godhe jechuudha. Kalamaffaadha saaniyan hal Ibliis malakun Ibliisa malaayikaa irraa ni tahee jennaan أبدا لا. القرآن يقول ربي النبسا إفقلي جتشو إلا إبليس كان من الجن إبليس مليسي قلتي كان من الجن جن راتي نجي ما سنيف إبليس نينما ملائكة متي نمنسي قلتي سدوم صراف
malaika wajjin turre duba inni maalif malaikaan ta'in sinjiyoo sinjee waan akka rabbi abbaduuf waan akka rabbi gabbaruuf rabbiin gama isaa ol fuudhe malee malaikaan raayii miti. Haala saniin deebisaa qabsu qabda. Deebisaa ayataa ragaaf isin jaan illaa ibliisa rabbiin jee quraana keessa lafa kaana minal jinni jinni raakkinni ta'imee jira. Saalisan limaaza kana maamuran bis sujud. Asdaffaadha maaliif ajajamaa ta'e inni sujudatti jechuu. Eeqa siigaltee inni kun siigaltee jinni irraa ta'e wajjin maaliif sujudatti ajajamaa? Maaliif malaayikaa wajjin akka rabbiin aadamiif nabi jallaa aadamiif alayhi salaam abbaa keenyaaf sujuudutti ajajee jaan. Amma asirratti siigaltee waan kanaas adda beekuu qabda. Waan akkaas barbaachisu. Inni lakki waan baraati miliyoona kaana maal malaayikaa. Inni kun malaayikaa wajjitee jaan fi saffii waahidiin. Siigalee saffii takka keessa malaayikaa wajjin ta'e jechuudha. Malaayikaa wajjin hojjetaa. Yaamalu maa isaanii wajjin hojjetaa. Haala saniif rabbiin akkanii fi nabi jallaa aadamiif alayhi salaam sujuudutti ajajee jaan. Waaniif waan yeroo hundaa'u malaayikaa wajjin hojjetuuf malaayikaa wajjin dalaguuf siigaltii. Malaayikaa wajjin addan ba'u malaayikaa wajjin dalagaa malaayikaa wajjin hirmaannaa godha. Haala saniif jecha rabbiin malaayikaa wajjin akka inni sujuudutti ajajee. Ibliisii kana jechuun. Siigaltee wanni isaan kaan irraa adda godhee akka malaayikaa wajjin sujuudu malaayikaa wajjin siigaltee hojjetu wanni godhee waan inni siigaltee malaayikaa wajjin hojjetuuf malaayikaa wajjin dalaguuf rabbiin isaa fi malaayikaas walumaan sujuudutti ajajee. Haala saniin deebisaa qabaachuu qabdaa jechuudha. Khafraffaadha Araabiyaan. Mallaziyaa Salaayindal Amri Bisujud. Maaltu arkame yeroo siigaltee sujuudatti ajajamuudhaaf raffaan siigaltee. Yeroo nabi ibliisni sujuudatti ajajamu nabi jallaa aadamiif alayhi salaam sujuudi ja'amee yeroo siigaltee ajajame san maaltu arkameedha khafraffaa wanni gaafatamu siigaltee. Malaayikaa wajjin ajajame malaayikaa hundaa wajjin ajajame eegas yoo isaa fi waan kana keessatti maaltu arkameedha. Naam wanni arkamee maali jannaan malaayikaan hundinuu الملائكة سجدوا كلهم ملائكة هندنو سجودا يجرن ملائكة هندنو سجودا قسي ربين نبي جل آدم عليه السلام خاسي أكا نبي جل آدم عليه السلام تعالى ما يساني الركبو درام ملائكة نمدي قول لقنك وانا الدادة وجسهم تاجانيم ربي سيقلته مني تران نبي جل آدم عليه السلام ربين كاسي ديما مي ملائكة سيقلي نمني درو قرماتا قرمي سيقلي ملائكة سيقلي namni dura qormaas malaayikaadha. Qormaanni har'a bahaa jiru kun wooma duraan hojjetamaa ture siigaltee. Namni dura qormaanni godhameef malaayikaadha. Namni siigalee qormaata kofillee akkasuma malaayikaadha siigaltee. Rabbiin dheeysee Aadamiin deemuka kana hundaa'u maqaa waan kana hundaa'u naa himaa jee malaayikaadhaan. Malaayikanni siigalee hoggaa dhaqee nabi jalla Aadam alayhi salaam gaafatu maqaa waan kana hundaa nuu himi jaanii yeroo gaafatee deebisaa dadhaban malaayikoonni waan kanan beeynu jaanii wallaalan yaa nabi jalla Aadam alayhi salaam himii fi ati jee rabbiin hoggaa kana nabi jalla Aadam alayhi salaam haala saniin hunda isaatu lakkaa'u himeef kunis waan kana kunis waan kana kunis waan kana jee himee fi hoggaa kana caalmee akka rabbiin qabu himee amma gaa kunoo sujuudaaf jee rabbiin. Ibliisnis wajji jira yeroo kana keessa jechuu siigaltee. Hoggaa kana isaan hundinuu sujuudanii sujuuda ajaja rabbii godhanii sujuudan. Ammoo ibliisni yeruma san keessa didee dinnaan dhiroo maaltu isa mudate maaltu isa irratti argame jennaan wanni didee siigaltee wanni isa dhorke takabbara booni jechuu. Qaala ana khayruun minuu anaatu isa irra caalaa bara yaa rabbi jee kalaqtanii min naarii wa kalaqtahu min xiin. Itti fakkaatee siigaltee namni yeroo hundaa'uu akkana jiru waan kaneef keessaa haquu qabnu obboleeyyan. Anaatu siigaltee obboleessi irra caalaa obboleettii irra naatu caalaa obboleessi irra naatu caalaa waan kaneef keessaa haquu qabna. Ummaa'if jennaan tokkoffaa dura irratti waan ibliis kasaarsisedha. Naatu isa irra caalaa yaa rabbi jeen isa horofa dhoqqee sanirraa uumtee anammoo ibidda balbala ibidda irraa na uumtee isaa sujuudinaan jettaa jeen.
ni boone jechuu sii galtee ani saa inumaa godin ja'u abadan sii galtee isaan sujuuduu je shayxaanii wanni kun sii galtee boona kaasii jechuu isa keessatti boona uume haala kanaan sii galtee kasaarsise jechuu boonni sii galtee wanni takkaffaa duraa irratti diliirraa wanni dalagame sii galtee boona jechuu boonuu obboleettira naatu caala jetteef laalu obboleessira naatu caala jetteef laalu akkasuma mallee sii galtee nama hundarraa naatu caala jetteef laalu kun sii galtee waan si kasaarsisu waan sii galtee akkasuma mallee karaa shayxaanaatti si banurraa takkaa jaan shayxaanni waan itti shawwaduun keessaa boona sii galtee boona jechuun sii galtee dhiqattee bareeffattee deemuu osoo hin taane boona jechuun sii galtee nama hundaa tuffattee ifii gadi ilaaltee anaatu nama hundarra caala anaatu sii galtee nama hundaa oli jetteef laaludha kun sii galtee dogongora guddaa shayxaanni ittiin kasaare shayxaanni akkasumallee wasana ittiin baheedhaa beekuu qabnaadha rabbiin hundaa nu haa ta'isu obboleessaatu narra caala obboleettii sii galtee narra caalaa jennee fudhachuu qabna maaliif jennaan rabbiin sii galtee nam tokko isin tuffachuun ni mala haala namni san rabbi biratti sii galee caalmee qabuunii jaa rabbiin obboleettii tuffachuun qabdu obboleessa keetillee tuffachuun qabdu maaliif jennaan wan ilmi namaa hundi halaalamuun sodaadha sii galtee bifaanii miti yaa nama bifaaniif dhaaddu namarratti yaa nama sii galtee beekumsa rabbiin siif kenneen namarratti dhaaddu sii galtee wanni kun hundinuu nama fayyadu beekadhu wanni si fayyadaa sii galtee wanni darajaa si godhaatillee si fayyadaatillee sodaa rabbiiti gabrichi sii galtee ati xiqqishoon gabrittiin xiqqishoon ati fi gadi ilaaltu rabbi bira darajaa sirra qabaachuu malti gabrichi ati sii galtee namaa gadi jettee ilaaltu asii galtee ati hiyyummaa qaba miskiina jettee ilaaltu wallahi rabbi biratti darajaa guddaa qabaachuu malaa beekadhu nam tokko illee hin beeku rabbiin sii galtee gara qabeenya keessanii ilaalu gara sii galtee akkasumallee bifa keenyaan ilaalu maal laalennaan gara dala hojii teenyaatti sii galtee gabritti na tolfattu gabricha tolfattu sii galtee halkan guutuu ibaada bulu mala halkan guutuu salaata bulu mala sii galtee waan isaadhaa waan takka waan ati beektu waan hin qabneef gabrichan tuffatinii gabrittiin tuffatinii sarra caalmee qabaachuu malti sirra sii galtee akkasuma mallee inni caalmee qabaachuu mala tuffachuun gaarii miti saniif sii galtee shayxaana wanni kararraa baasi boonaa fi tuffiisanii jaan eega kanaa sii galtee anaatu irra caala jee khaamisan shanaffaan maali jennaan eega ajaja didee booda maaltu itti argamee jaan sii galtee eega ajaja dalaguu didee booda wanni isatti argame maali wanni sii galtee inni itti argame wanni sarra bu'ee maali jaan ajaja didee jira moo hin sujuudu jee didee jira jechuudha anaatu sarra caala kanaaf isaa gadi hin jiru jee didee jira jechuudha wanni sirratti argame maali jennaan turide min rahmatillah rahmata rabbiirraa fageeffamee darbame achirraa asbaha ruusu shayaatiin achirraa tahee jaan maal tahennaan sii galtee ruusa shayxaanaa achirraa tahee jaan sii galtee mataa warra shayxaanaa sii galtee achirraa tahee achirraa argamee jaan jechuu eega sii galteen sujuudu jee didee malaayikaa sii galtee kasujuuddeenni sii keessaa didee an sii galtee kana keessatti hin argamu sujuudu jee didee booda wanni sarraa argame sii galtee irraa hamtuu waa hundaati sii galtee beekadhu namni rahmata rabbiirraa fageeffamuun yaa Allah sii galtee rahmata rabbiirraa fagaachuun sii galtee haala kanaatti argame sii galee rabbiin rahmata kiyyarraa ati ganaa fagaattee jirta rahmata kiyya keessa hin jirtu rabbiin jee baaseef sii galtee akkasuma wajjin sii galtee inni kun beekumsa qabaa jenne duraanuu rabbi gabbaraa ture jenne yeroo akkasii sii galtee rabbiin akkas godhu yaa rabbi eegas ilaahu rahmata keetirraa na fageessitee waan takka bichiin si gaafadha sii galtee rabbi dura dhaabbatee waa gaafatee maal gaafatte jennaan yaa rabbii kiyya qaba naa qabii qabni naa qabdu maali jennaan yaa rabbi hanga qiyaamaan dhiyaattu qiyaamaan taatutti akkana najjeefne yaa rabbi beellama naa qabii anillee shariikaan heddummeeffadha kophaatiyyee abadanii nu mazaaban seenu shariikaan heddummeeffadha najjina rabbi nu haatiisu sii galtee shariikaan heddummeeffadha yaa rabbi qaba naa qabii akkaniif hin najjeefne qaba naa qabii jeen rabbiin sii galee ati harkachuu qabda qaba kanallee sii kanneetiin jira amma guyyaan qiyaamaa geessutti hin duutuu jee rabbi qaba kanneef jechuu wallahi sii galtee nama hundaa'u jalliseetiin fixa jabeenya keetiin kakadhee jee rabbii laal sii galtee naamusa rabbii hojjitti haasoo ni beeka sii galtee jabeenya keetiin kakadhee jee laal oguma kana sii galtee wallahi jabeenya keetiin kakadhee yaa rabbi
gabroottan kee qulqulluu yoo taate malee nama hundaa'u jalliseetiin fixaa jeellal lalme istiraatiijii inni firraa eegu sii galti akkaataa inni itti haasa'u sii galti yaa rabbi jabeenya keetiin kakadhee nama hunda jalliseetiin fixa yoo gabroottan kee taate malee jeellal naamusa inni asi godhe laal gabroottan kee dandeettii irratti hin qabu jechuu laal naamusa inni eeggatee dalage naamusa inni hojjetee irratti gaggeessimee laal rabbi wajji akkanatti hojjete jallaa ta'u wajjiin garuu akkasumaan immoo adamni inni eeggate laal achirraa sii galtee beekumsa keessatti jabaadha wanni jaamuuf sii galtee inni kun beekumsa hedduu qaba sii galtee tanaaf jaamu jechuu inni kun haala saniin lafa kaayamee jira rahmata rabbiirraa fagaatee bihijira tanaaf jechuun wanni inni hojjete waan kanaa jechuudha amma himnee jirra jinniin sii galtee abbaan isaanii jaanni akka ta'e ibiddarraa ka'ume ibiliisni illee himnee jirra akkaniif sii galtee ibiddarraa uumame akkasuma mallee malaayikaa wajjiin ture wanni akkas godhellee sababa isaatiillee himnee jirra amma wanni nuufe maali jennaan shayxaanaa jedhan shayxaanni maali jennaan abbaan isaanii shayxaanaa ibiliisii jedhan shayxaanni amma bakka kanatti waan ka'utu jira shayxaanni sii galtee jinni irraa hijaan maaliif kulliin shayxaanaa sii galtee kulliin jinnii shayxaana jechuu baanne kulliin shayxaanaa jinniidha jechuu dandeenya jaan sii galtee kulliin shayxaanaa jinniidhallee yoo jechuu ni jennaa garuu immoo kulliin jinniidha shayxaanan jennuu jaan jinniin maaliif jenne shayxaanni maaliif jennaan warra sii galtee qaalii rabbii didee achi bee waan ta'eef jecha jinnumarraa sii galtee achi baan jechuudha rabbiin dubbatee jira quraana keessatti nabiyootaaf ni goona sii galtee warra wasana kararraa baasu sii galtee wasa diina ni goonaaf eenyurraa je shayaaxiin aljinni wal insii jee rabbi yaamee jira jechuudha kunoo shayxaana jinnii fi insii jee rabbi yaamee jira jechuudha sii galtee illaa shayxaanni namarraa ni jira jinnirraa ni jira sii galtee kanarraafuu sii galtee shayxaanni guutuun saadha jinniidha jennaa garuu ammoo jinniin guutuun shayxaanan jennu ammoo abbaan isaanii roosni isaanii eenyu jennaan ibiliisii ibiliis jechuudha huwa kabiiru shayaaxiin abbaa jechuun guddaa shayxaanaati isa kana jan jechuudha amma gaamaalee shayxaan huwa kullu jinnin kaafirin mufsidiin walaysa kullu jinnin shayxaanin jan shayxaanni sii galee jinnii kaafira mufsidiin rafa balleessitu ammoo jinniin hundinuu shayxaana jechuun dandeenyu jinniin akkuma kaafne gosa hedduu abdii warri islaamaatillee ni jira warri sii galtee amantii hordofullee ni jiranii gosa isaanii hundaa wadda qoonni jira tanaaf shayxaanni sii galtee abbaan isaanii ibiliisii jechuu abbaan guddaan isaanii ibiliisii isaanii abbaan isaanii eega kana barree aksaama shayaaxiin aksaama qaba shayxaanillee jechuu gosoonni shayxaanaa tokkoffaa dura irratti shayxaanul waswaasii jedhan shayxaana waswaasu sii galee qalbii nama akka waswaasu akkuma sii galee jinniin gosa torba qabdii jennee himnee jirra jinniin gosa torba qabdii jennee gosa torba nuu sii galti lakkoonii lafa keenya jirra haala saniin bara kunnee jirra ammoo shayxaanillee sii galti gosuma kana gosatti qoodamuu qabaa jedhan tokkoffaa dura irratti gosa isaarraa waswaasu shayaaxiin kasii galee waswaasu rabbiilleen dubbatii jira سورة الناس كيستي سيغلتي من شر الوسواس جي ربين سيغلتي همتو سيغلتي نمو وسواسا قلنا كيس نمو وسواس سيغلتي سخنا ربي أكما قنفتن جي سيغلي نبي الله محمد عليه السلام سنت نون دو أجي جريتشو قلبنا ما كيس سيني وسواسا ياد قلبنا ما بوسا نمت رفيتشون صلاة في عبادة كيستي سيغلتي قلبي ياد رتي في صبا في أكسم شكي سبوساتشو الذي يوسوس في صدور الناس isa waswaasu qamal mana maa keessa sii galee salaata keessa shakkii si buusa akkasuma mallee sii galtee yeroo ati ibaadaa hojjettu shakkii si buusa sii galee nama hedduutu jira si fakkeenyaaf sii galee hidhadhe moo hin hidhannee sii galtee kanuma kanaaf si shakkii sii galtee taraa sadii fa'a Allahu akbar nama jootu jira jechuu sii galtee waswaasa sii galtee bakkuma ibaadaa si darba sii galtee shakkii si keessa buusa dhiiroo maaltu waan akkanaa dalagi dhiiroo maaltu waan akkanaa uume sii galee qoma keetiin abadan inumaa oddamboo jechuu qoma teetirraa sii galtee inni jira hundaa'u qomateetii waswaasuudha tokkoffaan isa kanaa jaan kasii galtee qoma ilma namaa waswaasu waswaasinaa hojjetu isa kanaa jaan tokkoffaan isaadha yaa rabbi najjinaa min zaalika himnee jirra gaawaan shayxaanarraa namatiisa waa soddom
kaafnee turre jechuudha. Namni siigaltee sagantaa tana durarraa hordofaa ture quba qaba. Waan sheexaanaa fi siigaltee waan kana hundarraa usitii isaa waa soddom himnee jirra. Waan soddomman sana hordofnee akka sheexaanaa fi kana hunda jalaa fagaachuu qabnu jechuudha inshallah. Lamaffaadha sheexaanul khadabii jedhan. Sheexaana siigalee aarii nama kaasu siigalee yeroo ati aalte aarii daranuu si dabala siigaltee. Nama tokko si miidha fakkeenya nama tokko si dhaha. Ati lafaa kaatee aartaa waan adda addaa si hojjeta siigaltee. Aara kanarratti akka ati jabaattu si godha. Atiin maal taatee siigaltee akkana si godha maaliif akkana si godha. Aara kanarratti akka ati jabaatti wasanaa baatu si godha. Siigalee. Hatta ammati siigaltee dhimmaarra wal dhabdan siigaltee guyyaa meeqaa ol ooddu akka oodduun siigaltee. Akka siigalee ati guyyaa meeqa keessatti oodduun si godha sheexaanni kun siigaltee. Aarii si dabarsaa, aarii sitti yammeessaa. Nabi Jallaa Muhammad alayhi salaam gurbaa wayii tokko harkanii siigalee aaree hiddi asiif asiin faca'aa ture jechuudha. Wallahi jaan dawaa gurbaa kana siigaltee fuulli isaa diddiimatee fuulli kana irratti hiddi babee siigalee akka malee aari gurbaan kun. Silaa gurbaan kun wanta akka silaa jawwe waan aara kana isarraa qabbaneessu wanti taate numaan himaaf jaan Nabi Jallaa Muhammad alayhi salaam. Maali jennaan silaa gurbaan kun irra lafaafee أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جي سلا آرين كن آرين أكنت تيسا آرسي أكن يسبل بلشي شيغلتي هدي كنا قبا فتيخون سرابها شيغلتي نمني تكويو آرتي مفنا غيسا خطون قبدو واني شيغلتي أكان شيغلتي المنا ما هم ميسا أكان شيغلي شيطاني هلا تنسينو دندو مالي جنان تكو فرد آرام يرواتي آرتي شيغلتي واحد دوسيو جوشيسو دندا المنا ما يو آري شيغلتي karaa siigalee amantirraa illee si baasuus si geessa siigaltee. Aarii heddummeessuu hin qabnu. Aarii keessa si hochiifnaan irraa deebuu qabda siigaltee. Namni tokko siigaltee gaafa namni si miidhee aartii wanti taati. Sheexaanni siigaltee amantirraa bahi. Maaliif namni kun akkana si dalaga siigaltee waan hedduutu jira jechuudha. Waan siigaltee hangana hin jaamne waan hangana ittiin lakkaa'amne jechuudha. Waan inni sirratti hojjetu keessaa. Tanaaf nu hundaa'u rabbi nu haa tiisu. Inni kunillee siigalee aaraati jedhan. Yeroo hundaa'u siigalee aara hojjetaa yooti aarti si dabalu akkati aartuuf tattaaffii godha akkati siigaltee aartii yeroo hundaa'u mufattuuf tattaaffii si godha namni siigalee yeroo hundaa'u amalli keenya aarati waan kana keessaa bahuu qabna siigaltii akka aaruu hin qabne akka siigalee nu hundinuu aaruu hin qabne himanii jiran jechuudha wanni siigalee si faayidee isaa aarri dhufnaan siigaltee akka waan si miidhaati siigaltii waan ulaa sheexaanaa si dabalarraa takkaa namni aarii siigaltee diinillee dhiisuu danda'a siigalee. An siigalee amantuma islaamaa tana keessa waan hedduu waan tahaa jiruuf siigalee yoo rabbi waan akkana naa godhu baate ibaadaan hojjedhu siigaltee salaataan hojjedhu siigaltee quraanaan qaroofaa waan akkasiifaa si geessa siigaltee. Siigaltee yeroo aartii san keessa waan arrabuma keetiin haasoyitee islaaminaa keessaa si darbaa dubbachuu malta waan ta'eef irraa fagaachuu qabnaa. Aara kanarraa fagaachuu qabnaa karaan ittiin nama seenu tokko haraam. Lamaffaadha shayxaanu shahwaa sadaffaadha jechuudha. Shayxaana siigaltee fadhii badii kakaasuudhaan beekamu jan. Inni kun maali jennaan shayxaana fadhiidha. Zinaa akkasumallee farshoo dhuguu akkasumallee siigalee waan adda addaa raawwachuu badii kana hunda keessa kasi kakaasu tokko isaa jan. Siigaltee zinaan si bareedduu siigaltee wanni haalaa si bareeduu dhabuu siigaltee akkasumallee waan zinaan hojjetamtuun waan zinaan nama dhiyeessaa si bareeduu siigaltee. Waan kana kasi hojjetu shayxaana siigaltee isa kanaa jan jechuudha. Yeroo hundaa wanni inni hojjetu waan badiitiif siigaltee farshoo dhuguu, wooma zinaa dalaguu, waan munkaraa ta'e waan jibbamaa waan shari'aan hin feene kanarra si qajeelchaa jan. Isa kanarraa istiifamuu qabna. Waan siigalee shayxaanarraa nama tiisaa waan akkasumallee siigaltee ibiliisirraa nama tiisaa waa hedduu kaafnee turre waa soddomman san keessa irra deebinee dhaggeeffachuu qabna. Wanni kun siigaltee waa soddomman san yoo hojjenne waan si fageessaati. Shayxaana shahawaa jalaa illee tiifamuuf jecha. Afuraffaadhaan shayxaanu sirraa'i jan. Shayxaana nama keessa seenu kun siigalee kun maali jennaan afuraffaadhaa kun jechuudha. Shayxaana siigalee nama keessa seenee dhukkuballee fiduu danda'u jaan inni kun siigaltee. Seenaa nama keessa seenee siigalee namallee dhukkubsuu fiduu danda'a. Akkasumallee siigalee namni kun siigalee akka laamsha'u hojjechiisuu danda'a siigaltee akkasumallee namni akka gaggabu siigalee waan adda addaa hojjechuu danda'a jaa inni kun siigalee dhibdee siigalee kun warra nama miidhu jechuudha warra miidhaa namarra gaggeessu siigalee laamsha'uu
akkasuma mallee sii galee gaggabuu waan adda addaa sii galee waan hojjettu kana keessatti sii galee warra kitaaba fayyaatti illee sii galee ni himan jechuudha. Namni sii galee gaggaba keessatti illee sii galee waan sheexanaa yoo tuqame garaagarummaa sii galee sheexaanni fi ilma namaatiin sii galee qabu keessatti ni himama jechuudha. Garaagarummaa inni qabu jechuudha. Waan inni agarsiisu ilmi namaa yoo sii galee haa sheexana irraa ta'ee fi haa ilma namaa irraa yoo ta'e sii galee garaagarummaa inni qabu sii galee ni agarsiisa. Haqiiqatti sii galee namni nama dhukkubsu Allah. Garuu ammoo sababaa namatti ta'anii jarri kun sii galtee sababaa ta'anii haala saniin isaan kanarraa illee eeggachuu qabna. Waan nu eegu sii galee itti hojjechuu qabnaadha. Waan sii galee jara kana hundarraa usitiisu hojjechuu qabnaadha inshallah. Afraffaadhaa isa kana warra miidhaa nama gaggeessuudha jechuun. Sanaffaadhaa shayxaana warra karaatti jaan sii galee. Warra sii galee shayxaana karaa sii galee. Sii galee kararra isaaniif teenya jee duraan lafa kaa'ee jira. Karaa isaan ittiin deeman sii galee karaa sanirra isaaniif teenya xurree sii galtee hundaa'u karaa sanirraa isaanii meessinee sii galee xurree bareechinee fi achirraa ibaadarraa sii galtee karaa diinirraa karaa quraanarraa baafnaa duraan jee lafa kaa'ee jira. Warra karaatti jaan sii galee warra yeroo hundaa'u kararra sii taa'u warra diin keetiin si dhufu sii galee isaan kanaa jaan jechuudha. Warra shayxaana sii galee daandiirra nama gufachiisan warra sii galtee akkasumallee iddoo bosonaa jiraatu yeroo kunillee jechuudha. Sii galee yeroo bosonaa keessatti illee miidhaa nama fidan yeroo ati sii galtee kophaa deemtu bosona keessa illee deemtu warri kun warra miidhaa illee nama fiduu danda'anii jaanii lafa kaayanii. Kajaaffaadhaa shayxaana masuulun anis sirrii jaan sii galee. Shayxaana siirii hojjetudha. Warra siirii hojjetu warra siirii hojjetu wajjin warra dhaabbatu jechuudha. Rabbiin dubbatee jira. Shayaaxiina kana dubbatee jira jechuudha. Shayxaanni sii galee isaanii kafre yu'allimuuna naasa sihira. Siirii nama barsiisan jee Rabbi duraan dubbatee jira Quraana keessatti jechuudha. Jarri kun sii galee warra siirii hojjetu warra akkasumallee warra siirii hojjetu wajjin dhaabbatanidha. Shayxaanni kun jechuudha kajaaffaadha. Warra sii galee siirii hojjechuu wajjin dhaabbatu warra sii galee siirii hojii hirmaachuu wajjin dhaabbatu. Nijjina Rabbi najaa nu haa baasu. Rabbi sii galee nama siiriin irra jirtu hundaa'u Rabbi irraa nu haa kaasu. Namichi namaa irra jirtullee Rabbi irraa kaasu. Irra guddaan hawaasa keenya sii galee wanni wal miidhaa jiru waan kana. Sii galee sii galee kabiroonni keenya sii galee warri beentee illee akkasuma warri adda addaa sii galee siirii hojjechuu danda'an. Shayxaanni abadan warri kun wajji dhaabbatu warra siirii hojjetu wajjii fi akkasumallee fi siirii hojjechuu wajjin siirii hojjechuun ka beekamudha jarri kun sii galee. Inni jaaffaadhaa isa kana gosa tanaa jaan. Ammas akkasuma katorbafaadhaa ashayxaanul qariinu jaan. Shayxaana waahila nama wajjin ta'ee nama wajjin dhalatu jaan sii galee. Namoo shayxaana waahila isaa wajjin qaba. Ka isaa wajjin jiru ka isaa wajjin dhalate qabaa jaan. Sii galee namumata mata qabna. Allahu akbar. Rabbi jalaa nu haati samtu isaa jalaa. Warra sii galee ajaja hin fudhanne. Sii galee warra olaantummaa qaban sirratti sii galee. Warra sii galee yeroo hundaa'u sii galtee hamtu si eejan lubbuu teetii wajjin si duulan. Kun sii galee Nabi jalaa Muhammad alayhi salaam si keessa ibsanii jiran. Namni hundinuu nam tokko tokko saahiba qariinaa shayxaanaa qaba jaanii. Kan Nabi jalaa Muhammad alayhi salaam alhamdulillahi rabbil alamin Rabbi isaanii laaffisee islaamii. Kan Nabi jalaa Muhammad alayhi salaam wajjin yeroo shariikni isaanii qariinaan isaanii islaaminaa qabatiif jechuudha. Sii galee nu hundinuu ammoo qariinaa akkasii qabnaa beekadhu sii galee. Qariinaan wajjin uumame asii galee hamtu yeroo hundaa'u nu ajaju kan nu addan baane yeroo hundaa'u sii galtee isa kana qabnaa. Tattaaffii godhuu qabna obboleeyyan islaamaa waan kan ifraa deebisuudhaan. Akkasumallee maali jennaan saddeettaffaadhaa shayxaana finciltoota sii galee warra humnaan bulu sii galee warra humna guddaa qaban warra kanaa jaan. Warra ijaan fudhanne sii galee humna jabaa warra deemu warra olaantummaa qaban sii galee ilma namaa irrattis waa hunda keessattuu sii galee isaan kanaa jaan. Kaseelaffaadhaa Ibiliis. Ibiliisii ru'uusu shayaaxiin sii galee ru'uusa shayxaana abbaa shayxaana hundaati isa xumuraatii sii galee kun. Warra hunda hoogganaa sii galee abbaa sii galee shayxaanota kana hundaati. Shayxaanota kana hundaa'u sii galee akka isaan hamtuun nama kakaasan godhaa isaan kana. Tanaaf inshallah Rabbiin nu haa tiisu. Darsii teenya walumaa galee isiidhaa hunda isiidhaatu ala kanaan xumurree jirra. Abbaan sii galee Ibiliis akka abbaa shayxaanaa ta'e jinni sii galee abbaa jaannii akka ta'e sii galtee kaafnee jirra. Waa hunda isaaniitu dubbannee jirra.
درسين تينيا واي كيدي شيطاناتي في هذا شيطانا بافرفان كان الرجول بمتي إن شاء الله هنجوان براتي ولد ديبنو هنجوان براتي ولا جرتي خيري خيسنا جرادا ربي نهندا ونما شيطان الرافقات ربي هو تايسو نما سيجل يام الرافقات ربي هو تايسو نما خران شيطانات تبري ديمتي نما خران دين تبري دي ربي هو تايسو نما خران نبي جل محمد عليه السلام لأنه قدرتي جل ديم ربي هو تايسو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سيجلي أي هدنون غاري نوتا هذا مال كيستي نبي جل محمد عليه السلام إسان كيستي هدنون غاري نوتا هذا فودا فيرو ما كيستي جروف جرين كيستي أكسوم مللي سيجلي سايبم ما كيستي أكسوم مللي شريك ما كيستي وهن دا كيستو نوتي هدنون كينيا فكينيا كينيا نبي جل محمد عليه السلام سيجلي فودا فيرو ما كيستي اللي كسوما خرا إسان نوم في دين خرا برا قرچون برباچيسو أي نبي جل محمد عليه السلام إسان إنه قرني ياو قبنا أي ربي سيقلي إسلامنا تنهيرها في جرين نقول جرا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ربي كسنون جرا أمنتي تيسني سني قوتي أكسم اللي ورديت لكم الإسلام دينا إسلامنا أنتن هير جرو في جرين سني توسن الرجال ربي كان جيل فإبسي لفخاي جرا هيرا في جرين إسلامنا كانوا تاتي سن الرجال ديرونو تيو هيرا في إسلامنا godhachuudhaaf heeraa fi jiruu keenya hundaa islaaminaa godhachuudhaaf jaalannee jirra. Haalaan lobboleeyyan islaamaa yoo jaalatte alhamdulillahi rabbil aalamiin. Tanaaf inshaallah rabbiin nu haa tiisu, rabbi hamturraa nu haa tiisu. Isin hundaa islaamina keessu yaada muraada keessa rabbi isin haa guutu. Darsiin shayxaanaatii fi jinnii gosa torban illee lakkooyne haala kanaaf inni jirra. Akkas inshaallah ustaaza keenya ustaasina baga nagaan dhuftan rabbiin hundaa namatiifum rabbiin haa taa'isu. يون سنر دير الأفضل الله ربي تشريف منا ودا ربي تشين جلدا ربي تشين كبجا سنون داو سنين جلدا يا دام مراد في سنون دا ربي سنها قوتو ربنا آتنا في الدنيا سنة وفي الآخرة سنة وقنا عذاب النار درسي تنرى كواهب التنجية دوسي نا نيادا أكس مسيغلي نمني شيطانا في إبليس أما أسمع وني برتن وانت كواني سنين برباد إن شاء الله نعم لفظين قرآن خيسة تسيقلتي وانت كاسماني ميبو بربادا لفظين شيطان جامت قرآن خيسة ترى سدتمي سدد دفتي لفظين إبليس جامت قرآن خيسة ترى خرتك دفتي لفظين جن جامت قرآن خيسة ترى ددمي لما دفتي على سني نبتشو دندو قبضان إن شاء الله هم نجرا جني شيطان خجو ترى سدتمي سدد دفتي أي إبليس ترى خرتك دفتي جنين ترى ددمي لما دفتي قرآن خيسة تيجو أكسب به قبضان إن شاء الله ونيون دينو صواف دفتي وان دفتو قبضي أكستنا بيها ربي سنوندا سنامل كيسو يدا مراد في سنوندا ربي سنيا غوتو ويدنا الكتشو قود خيس ربي سنيا تايسو بكي يدني ألقه قود خيس ربي سنيا تايسو هم سجنتا براتي في وان براتي ولد ديبنوت إن شاء الله خير خيسنا جرادا مع السلامة يندو نقول دي فمنا غودا عفوا جتشو وربادا والله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساسينا بكخية خلت الدربة سجنتا تفا جايلو إن شاء الله السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله جزاكم الله خيرا زادكم الله علما وفهما ما شاء الله رب سرها جالته مرادك يسر ربي هاجيو ربنا ما اللي فهمي أدى ربي سني هذا بلو سنين جنة يا أستاذ ما شاء الله طيب أما قتني يسجروا أبا مرة أبا قتني أبا كنا جنتها باسه نت الليجرة وأرقتني راوفيقوك أمنو واني راوفيقوك أمنو أكو أمدو بطنكنا ذكري ربي هتي جباتو قرآن تنتلان قرأو عبادة ربي هتي جباتو الكني قويت ذكري كمي رتو واني أرقته بكا شيطان متنديان بكا شيطان مرة ديس ذكري ربي قدسو ذكري واهندا تقريبا في تاني با تقريبا أتشيبا تقريبا سينتو ذكري واني هندا ذكري كان ذكري ربي بايوتن واني كن إسيتي إسيرا ديسو مرأيشو شيطاني nama zikrii zakkaru nama quraana xiinxallaan qaraa akkasi jiraatu ittiin dhiyaatu akkasi waan bareeda nu yaadachiisani rabbi irraa haa jaalatu nullee nama itti hojjetu rabbiin nu haa taasisu isiniin jechaa inshaallah الحمد لله رب العالمين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك نشور بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا يا الله وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين